istaayilii isaa ta'u, har'a mammadii isaarraa deemsa isaarraa ta'u, istaayila isaarraa ta'u waan akkamii sitti tola, waan akkamii sitti amantaa. Rifeensi isaa maluu moo, kan burcii qabu moo, kan dabbaa qabu moo, kan dhiira fakkaatu moo, kan durba fakkaatu moo, kan baltaazariin fakkaatu moo, kan abbaa giddii fakkaatu moo, kan mubee fakkaatu moo, kan ana fakkaatu moo, kan nasirii fakkaatu moo, miin kan isaaqiin fakkaatu moo, kan hamzaa fakkaatu moo, kan doktora silii fakkaatu moo, kan eenyuun fakkaatu hawwita. Biteeraa laa ilaaha illa. Very good. Ana makani nunda waan filannoo geesse. Kan eenyuun fakkaatu hawwita. Dhiirri an filadhu qabeenyi yoo qabaate filatamaadha yoo dhabe ammoo jaalalli mawataadha sinjee jira. Sibichaan sun. Fedhii kooti beeku. Wallahi qasaman billaahi dhumu hinjaa jira. Lammaffaa irratti dhiira qoftoonni jettu yaani dhiira wandi yaani beektaami hin jiraame laal. Anatti illee siirees ta'e haadha manummaadhaaf na kabajee yookaan jireenya kan koo bareechee garuu qoftoonni jedhee daangaa ofii eegee daangaa kiyyallee eegee nama jiraatu. Nama akka dubartii akkana ta'e akkana godhatu odoon ta'in jechuudha. Dhiira qoftoonni jettuun filadha. Okay. Lammaffaa irratti uffata isaa moodel kan ta'e nama moodelisti kan ta'e dhiira burcii hin qabne. Dhiira rifeensi isaa luuccaa ta'e. Akkuma keetii yoo jette amma I am modelist wallahi billahi. I am tall. Dhiira. Filannoo qoy ta'a. Mintumarree qoy. Akkuma keetii gafa koon nagin yoo akka doktora sileen yookaan akka keetii bas. Hoo na filadhu jedhaa raba giddiin. Akka filadhu na beekan filadhu eegeetti filachuudha bara. Ana filadhu jenne bara. Akka naa galuuf yookaan doktora sileen yookaan si'i jedhi bas. Nama beeku anuma fi isa qofan beeka waan ta'eef. Kan filadhu akka eegaluutti dhumarratti siin jira.